Akkam jirtu daawwattoota keenya kun BBC Afaan Oromoodha. Sagantaa marii gabaabaa qabna. Dhimmi marii keenyaarraa Nikulara yaaddoo addunyaa ta'e amma yeroo kanallee itti fufee jiru irratti kan mari'annuudha. Egaa atoomii boombii Nikularaa tolchuudhaa fi ooluu kan biyyoota adda addaatiif yookaan immoo biyyoota baay'eedhaaf qoode Ameerikaadha. Akkuma beekamu egaa biyya yeroo jalqabaatiif boombii Nikularaa hojjette Ameerikaadha. Sanarraa ka'uudhaan Ameerikaan biyyoota adda addaatiif atoomii boombii Nikularaa tolchuudhaaf oolu kana biyyoota adda addaatiif qoodde. Ameerikaan yeroo sana maal yaaddeeti atoomii kana biyyootaaf kan qoodde? Wanti amma yaaddoo ta'e maali? Akkaataan ittiin Ameerikaan yaadde yeroo sana qoodde maal ture? Amma immoo biyyoonni maaliif itti fayyadamaa jiru isa jedhu irratti marii kan taasifnu ta'a. Akka nu waliin turtan isin affeerraa Darajjee Gonfaa fi Kaafii Tasaa waliin jirra. Meeqa Ameerikaan akkamiin atoomii boombii Nikularaaf ta'u biyyoota adda addaatiif qoodde? Wanti yeroo sana nageenyaaf qoodame immoo akkamiin deebi'ee yaaddoo addunyaa ta'e? Tole Darajjee galatoomi yeroo sana Ameerikaan sagantaa kana kan jalqabde sababa garaagaraatiif sababni isaa waraana addunyaa lammaffaa booda dorgommiin Ameerikaa fi Raashiyaa gidduutti ta'aa ture addunyaa bakka lamatti qoodee ture. Keessumaayyuu otoo waraanni hololaa hin kan yookiin immoo koolli wariin kan dura Ameerikaan dhuunfaa ishiitiin addunyaa akka monopolii yookiin immoo gara addunyaa gara ishiitti olaantummaadhaan ofitti harkisaa turte. Booda humni jabaan Ameerikaa mudate innis humna Raashiyaati. Addunyaa irratti biyyoonni jalqaban Nikularii hidhatan biyyoota kana lamaanidha. Ameerikaa taane kan Nikulara yeroo jalqabaaf hidhate Raashiyaadha. Kanaaf dorgommiin cimaa deeme jechuudha. Taateen kun kan mudate waggaa 70 dura naannoo bara 1950 booda numaayyuu biyyoonni yaaddoo Ameerikaa fi Raashiyaa irraa kan ka'e isaan boombii Nikularaa hidhachuu irraa kan ka'e biyyoonni dandeettii sana qabanii nus hidhachuu qabna kan jedhu dorgommii keessa galame jechuudha. Kanaaf keessumaa pirezidaantii Ameerikaa yeroo sanaa kan turan Eisenhower kan jedhamu bara 1953tti walgahii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti haasaa taasisaniin Nikulara hidhachuun boombii Nikularaa hidhachuun waraanaaf qofa osoo hin taane maaliif nageenyaaf hin oolchinu kan jedhu kaayyoo mataa isaaniitiif jedhan isaan yeroo sana gama biraatiin immoo waan faayidaa qabudha kan isaan yeroo sana dubbatanii sagantaa yookiin inisheetivii Atom for Peace yookiin immoo Nikulara dhimma nagaatiif oolchuu kan jedhuuni yaada yookiin inisheetivii dhiyeessanii yaadni isaanii sun biyyoota hedduu biratti fudhatama argate. Tokko fudhatama kan argateef Ameerikaan yeroo sanatti biyya jabduudha kophaa ishii addunyaa biyya karaa garaagaraatiin dhiibbaa irratti gootudha. Humna biyyoota kaan amansiisuus qabdi. Kan biraa immoo yaada yeroo sana pirezidaantiin yeroo sana Eisenhower dhiyeessanii keessumaa biyyoota sagantaa kana anniisaadhaaf qorannoodhaaf itti fayyadamuu barbaadanii akka yaada gaariitti fudhatanii Atom for Peace kana bara 1953 kan isaan beeksisanii. Sana booda gara biyyoota 30 kan ta'an sagantaa Nikularaa kana anniisaadhaaf itti fayyadamuudhaaf Ameerikaa wajjin waliigaltee godhan jechuudha. Kanaan wal qabatee kan Iraan addumatti ka'a. Sababni isaa amma yeroo kana mata duree addunyaa kan ta'e sagantaa Nikularaa addunyaa kan ta'e kan Iraanidha. Mee kan Iraanitti deebinaati dudduubatti deebinee akkaataa boombiin kun biyyootaaf qoodame akkaataa wal sodaan biyyoota gidduutti uumame yaadachiisuudhaa fi biyyi yeroo jalqabaatiif boombiin Nikularaa hojjatte Ameerikaan bara 1945tti yaalii yeroo jalqabaatiif taasifteen addunyaan boombiin kun hagam akka ulfaataa ta'e hagam akka balaafamaa ta'e hubatame. Sanaan booda erga yaalii goote 7 yookiin immoo guyyaa 21 booda Jaapaan irratti magaalota Jaapaan 2 Nagasaki fi Hiroshima irratti boombiin kun haleellaan raawwatame. Sanaan biyyoon namoonni gara 200 ta'an ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Yaaddoon sun namoonni deebi'anii biyyoonni deebi'anii Nikulara kana fayyadamanii haaloo walirratti bahuu danda'u kan jedhu yaaddoo uume. Waraanni addunyaa lammaffaa yeroo sana xumuramu iyyuu malee waraanni ololaa biyyoonni wal sodaachisuun biyyoonni addunyaa kanarra jiran bakka lamatti wal qoodanii wal dorgomuun fakkeenyaaf Ameerikaa fi Raashiyaa fudhachuu dandeenya. Biyyoonni immoo yeroo sana mo'aman mataan isaanii Nikulara kana deebi'anii yoo hidhatanii Ameerikaa haaloo bahuu danda'u. Yaaddoo biraa uumuu danda'u. Yaaddoo uumuu danda'a isa jedhuuni biyyoonni walii galanii kanaan booda Nikulara kana waraanaaf fayyadamuu hin qabnu kan jedhan waliif kakatanii walii galteen NPT jedhamu. Non-Proliferation Treaty kan jedhamu akka meeshaa waraanaa Nikularaa kun hin babal'anneef biyyoonni 191 walii galtee kana mallatteessan. Yeroo walii galteen kun mallatteeffamu biyyoonni 5 kan sila kaafne Ameerikaa, Raashiyaa,
UK, Faransaay fi Chaayinaan nikulaara kana hidhatanii jiru. Lakkoofsi isaanii garaagaraa ta'u iyyuu malee boombii kana hidhatanii jiru. Akka waliigaltee kanaatti biyyoonni hidhatan kun boombii kana ammaaf qabatanii tursiisu. Akka gadi xiqqeessaniif walii galaniiru. Garuu guutumaa guutuutti akka dhabamsiisan waliin galle tarii hanqina waliigaltee kana ta'uu kan danda'u biyyoonni hidhatan kun iyyuu maaliif boombii kana guutumaan guutuutti hin dhabamsiifne kan jedhu akka hanqina waliigaltee kanaatti kaafama. Biyyoota 91 kana keessaa biyyoonni muraasni waliigaltee kana mallatteessanii biyyoonni akka Indiyaa, Paakistaan, Israa'elii fi Sudaan kibbaa waliigalticha hin mallatteessine. Sababni isaa biyyoonni kunniin akka waliigaltee kana mallatteessinee fi boombii kana oomishuudhaaf yookaan nikulaara hojjechuudhaaf karoora akka qaban fakkaata. Fakkeenyaa Indiyaan diddee jennaan Paakistaan didde. Yeroo baay'ee biyyoonni ollaa walii jiran masaanuu waliiti. Israa'el ba'aa giddugaleessaa keessa jirti. Ba'aa giddugaleessaa keessatti immoo biyyoota hedduun tuttuqqaa qabdi. Sodaa sanarraan sodaa nageenyaa qabdurraan nikulaara kana oomishuu waan barbaaddu fi waliigaltee kana mallatteessuu didde. Biyya akka Kooriyaa kaabaa immoo erga waliigaltee kana mallatteessite keessaa baate ishiinis yeroo baay'ee atakaroo Ameerikaa wajjin qabduuni Ameerikaan immoo boombii nikularaa hidhattee waan jirtuu fi atakaroo yeroo baay'ee Ameerikaa waliin qabduun waliigalticha kana keessa bara 2003 baatee boombii nikularaa kana oomishte. Maaliif qabxiin asirratti akka itti dabaltu barbaade tarii biyyoonni kana gidduutti wal dorgommiin akkasii uumame biyyoonni boombii nikularaa akka hin babal'ifne waliigaltee sana raawwatanii waliigalteen sun hojiirra ooluu dhabee biyyoonni hedduun ergasii biyyoonni gara 4 ta'an seeran ala yookiin waliigaltee kanaan ala ba'anii nikularaa oomishanii jiranii. Mee tarkaanfiin fudhatame maali? Biyyoonni nagaadhaaf barbaanna jedhanii atoomii kana qooddatanis maaliif nageenyaaf itti fayyadamuu dadhabanii biyyoonni akka Indiyaa, Paakistaanii fi Israa'el fa'aa boombii nikularaa kana achiin booda oomishan isa jedhutti nu dabale. Tole kun jalqabatti nu deebisa jechuudha. Sagantaa Ameerikaan eegalte sanatti nu deebisa. Akkuma amma jenne bara 1953tti walgahii dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti dhiyaatanii pirezidaantiin Ameerikaa yeroo sanaa Eisenhower kan jedhani bifa lamaan ilaalamaa jiru. Kan jajjabeessan jiru, kan qeeqan jiru. Waan atamma kaastee irraa. Sana booda bu'aa inni buusee fi badiinni qaqqabsiisee irraa ka'anii namoonni tarkaanfii Ameerikaan yeroo sana fudhattee kan qeeqanis kan jajjabeessanis jiru. Maalirra ka'eeti Atom for Peace kan jedhamu sun gara biyyoota 30tiif waliigalteen sun kan qoodame sagantaa sana Ameerikaa wajjin kan eegalan jechuudha. Biyyi jalqaba Ameerikaa wajjin sagantaa nikulaara gabbisuu eegaltee Hindiyaadha jechuudha. Bara 1955 kaasee Ameerikaanii seera biyya isheetii kan atamii biyya biraaf qoodu kan jedhu pirezidaantiin yeroo sana Eisenhower jijjiiranii Ameerikaan biyyoota biraatiif teekinooloojii fi uraaniyeemii gabbate kennuudhaan biyyoonni biraa anniisaa nikularaa ittiin biyya isaanii misoomsuu danda'u, sagantaa qorannoof gaggeeffachuu danda'u, wal'aansa fayyaaf gaggeeffachuu kan danda'u kan jedhu yaada sanarra ka'anii seera Ameerikaatiyyuu jijjiiranii kana inisheetiivii kanatti kan ce'anii jechuudha. Sanarraa ka'ee biyyoonni fakkeenyaaf amma Hindiin ergasii boodadha teekinooloojii Ameerikaa irraa argatteen of dandeessee nikulaara mataa isheetii kan hojjette jechuudha. Paakistaanis akkasiidha. Itti ce'ee immoo biyyoota atamma kaastee Noorzi Kooriyaa yookiin immoo Kooriyaa kaabaa yoo fudhatte ergasii boodidha nan proliferation treaty keessaa ba'anii kan nikulaara oomishanii jechuudha. Kanaaf Ameerikaan sana gochuu ishiitiin kan jajjabeessan jiru. Maalirraa ka'anii fakkeenyaaf biyyoota akka Jaapaan yoo fudhatte humna nikularaa anniisaa guddaadha kan isaan gabbisa nikularaa irraa argatan jechuudha. Isaan sagantaa gabbisa nikularaa sana maaliif fayyadamanii teekinooloojiidhaaf fayyadaman, anniisaadhaaf fayyadaman, fayyaadhaaf fayyadaman. Kanaaf itoo naannoon hin faalamin bifa salphaadhaan nikularaa irraa sagantaa gabbisa nikularaa irraa anniisaa maddisiisuu dandeessa jechuudha. Biyyoota akka Ukraine yoo fudhatte jechuudha. Addunyaa irratti wirtuu gabbisa nikularaa anniisaadhaaf oolu guddaan kan jiru Ukraine keessa jechuudha. Biyyoota kana yoo fudhatte sagantaa Ameerikaan inisheetiivii isheen jalqabde sana faayidaadhaaf kan oolchurraa kan ka'e kan jajjabeessan jiru Ameerikaan baga goote kan jedhan jiru. Gama biraan immoo Ameerikaan yeroo sana gochuu ishiitiin dogoggora seenaa hojjettee kan jedhan jiru. Seena fakkeenya akka Indiyaa yoo fudhatte jechuudha. Isaan sana fudhatanii gara malitti jiranii gara boombii nikularaa hidhachuutti jiran jechuudha. Tole gara jalqaba kan Iraan itti adeemte Iraan egaa biyyoota yeroo sana Ameerikaa irraa atoomii kana fudhatan keessaa biyya tokkodha. Achiin booda
gabbisa nikulaaraatti seentee yookiin immoo yuraaneemii gabbisuutti seentee achiin booda Ameerikaa wajjiniinis takkaroo bal'aa kan qabatan. Ameerikaan biyya atoomii kana kennitee fi deebitee yaaddoo keessa galtee taatee jirti. Iraan akkamittiin waldhabdeen Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru akkamittiin sadarkaa kanarra galee kana kaasuu dandeenya. Ameerikaa fi Iraanii sagantaa gabbisa nikularaa waliigaltee kan mallatteessanii bara 1957 jechuudha. Bara 1957 pirezidaantiin Iraan yeroo sana jechuudha. Mohammad Pahlavi kan jedhamu mootii gonfoo yeroo sanaati. Pirezidaantiin Mohammad yeroo sana maal godhanii Ameerikaa wajjin waliigaltee idilee godhatan jechuudha. Qaama Atom for Peace kan ta'e yookiin immoo qaama initiatiivii Ameerikaan Nikulaara nagaadhaaf jettee jalqabdee sanaa kan ta'e bara 1957tti Iraan wajjin waliigaltee mallatteessan. Akkaataa waliigaltee sanaatti Ameerikaan maal goote yuraaneemii gabbate parsantaa hamma ta'ee fi Nikulaara gara waattii 5 kan maddisiisu jedhama yeroo sana Iraaniif kennite jechuudha. Sanarraa ka'uun Iraan keessumaa bara 1964 irraa kaasee gabbisa Nikulaaraa bal'aa Iraan keessatti gaggeessuudhaaf karoorsite jechuudha. Inumaayyuu maal jedhama gara wiirtuuwwan 23 buufata Nikulaaraa yookiin immoo wiirtuu gabbisa Nikulaaraa 23 Iraan bakkee garaagaraa keessatti hundeessuudhaaf pirezidaantiin yeroo sanaa Ahmed Pahlaviin kan Mohammad Pahlaviin yoo maqaa isaanii dogoggoruu baadhee Mohammad Reza Pahlavi pirezidaantiin yeroo sanaa jechuudha. Mohammad Reza Pahlaviin guutummaa Iraan keessatti bakkeewwan 23tti wiirtuu gabbisa Nikulaaraa anniisaadhaaf qorannoodhaaf wantoota garaagaraaf oolu ijaaruudhaaf karoorsanii turan. Haa ta'u sagantaa guddaa kana jalqabuu fi karooraa qabatan malee saayintistoota hin qaban turan jechuudha. Kanaan maal murteessanii yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa wajjin walii galuun keessumaayyuu MIT kan jedhamu yuunivarsiitii teekinooloojii beekamaa addunyaa kan Ameerikaa keessatti argamu wajjin walii galuudhaani bajeta gara doolaara biliyoona 1.3 ramaduudhaani barattoota Iraan gara Ameerikaa geessuun akka baratan godhan jechuudha. Otoo sagantaa kanaan jiru barattoonni Iraan saayintistoonni Iraan Ameerikaatti otoo baratanii gara biyyaa hin deebi'in Iraan keessatti jijjiiramni siyaasaa guddaan gaggeeffame jechuudha. Keessumaa revolushiniin yookiin warraaqsi Iraan keessatti bara 1979tti gaggeeffame walitti dhufeenya Iraanii fi biyyoonni lixaa keessumaa Ameerikaan qabdu guutummaadhaan jijjiire jechuudha. Ameerikaan sagantaa kan ofii isheetiif kennitee fi Iraaniif kennitee jalqabame. Sagantaan sun garuu bakka ta'uu hin gahin Iraan keessatti mootummaan faallaa Ameerikaa dhaabbatu jijjiirame jechuudha. Yenumaayyuu garamitti caame sagantaa Iraan maallaqa guddaatti baastee barattoota ishee Ameerikaatti barsiistee yookiin immoo yuraaneemii gabbate Ameerikaa irraa fudhattee eegalte mootummaan haaraa dhufe Rippaabilika Islaamaa Iraan hundeesse yeroo sana Ayatollah Ruhollah Khamenei sagantaa sana guutummaan baan godhanii dhaabsisan jechuudha. Iraaniif kun hin barbaachisu jechuudhaan saayintistoota Nikulaaraa Iraan biyya keessaa hari'anii sagantaan sun guutummaan akka dhaabbatu godhame jechuudha. San booda maaltu ta'ee mootummaan Iraan deebi'ee keessa gaafa deebi'u maal murteesse baha giddu galeessaa keessatti humna jabaa ijaaruu akka qaban Ameerikaa dura dhaabbachuu akka qaban erga murteessanii booda kanaaf immoo maaltu isaan barbaachisa gabbisa Nikulaaraa qabaachuu yoo danda'ame immoo hanga boombii hidhachuutti iyyuu kan isaan geessisu qabaachuu keessumaa bara 2002 kaasee haga ammaatti dhimma baha giddu galeessaa gaaf ka'u dhimmi Nikulaaraa Iraan dubbii ijoo pirezidaantota Ameerikaa dhufaa darbaate jechuudha. George W. Bush irraa kaasee hanga Tiraampitti dhimmi gabbisa Nikulaaraa Iraan baay'ee wal falmisiisaa ture yeroo adda addaattis mariidhaaf ta'anii haga yoonatti furmaata kan hin arganne wal dhibdee dhiyeenya kana uumameef illee sababa guddaa kan ta'e Ameerikaan buufata Nikulaaraa Iraan akka aleeltuuf illee pirezidaanti Doonaald Tiraamp kan murteessan haga yoonatti dhimma falmisiisaa ta'ee itti fufeedha. Egaa walumaa galatti marii keenya guduunfuudhaa fi dhimmi Ameerikaan Atom for Peace jechuudhaan biyyoota adda addaa gara 30-40 ta'aniif qoodde faayidaas miidhaas qaba jechuudha. Isa jedhuun marii keenya goolabna keessumaa biyyoonni baay'een fedhii lammanuu qabaachuu nageenyaafis itti fayyadamaa gama tokkoon immoo dhoksaadhaanis harka wayyaa jalaatiin nageenyaaf itti fayyadamnotuma jedhanuu boombii Nikulaaraa hidhachuudhaaf deemu keessumaa olaantummaa fudhachuudhaaf biyyoonni Nikulaaraa qaban yeroo baay'ee olaantummaa qabu dhiibbaa uumuu danda'u yaada jedhurraa biyyoonni baay'een fedhii akkasii gara Nikulaaraa gabbisuutti kan deeman jiru yaaddoon nageenya. Achirratti waa tokko kaasuudhaaf darajee amma
as gaheera jechuudha. Wanta kan Iraan kana adda godhu tokko kaasnee dabarree gaarii natti fakkaata. Amma biyyoonni kaan sagantaa nukularaa kan qabaatan jiru akkasuma immoo kan boombii nukularaa hidhatan hin jiru. Garuu kan Iraan kana maaltu adda godha jennee tolaallee gaariidha. Kan Iraan kana kan adda godhu fakkeenyaaf amma baha giddu galeessaa keessatti michuu jabduu Iraan kan taate Israa'el jirti jechuudha. Israa'el fi Iraan diinummaa waggoota dheeraa qabu. Israa'el baha giddu galeessaa keessatti humni ishee gitu yookiin immoo olaantummaa baha giddu galeessaa karaa kamiiniyyuu haa ta'u akka fudhattu hin barbaaddu. Gama biraan immoo Iraan baha giddu galeessaa keessatti keessumaa michuu horachuu hidhattoota bifa asymmetrical warfare jedhamuun baha giddu galeessaa keessatti diriirsuu ni barbaaddi. Kana dura dhaabbachuu barbaaddi Israa'el. Ameerikaanis kan hin barbaaddu baha giddu galeessaa keessaa fedhii guddaa qabdi. Keessumaa anniisaadhaan wal qabatee boba'aadhaan wal qabatee wirtuuwwan waraanaa hedduu baha giddu galeessaa keessaa qabdi. Kanaaf maal ta'uu mala amma waraana geessiseera. Waraana guyyaa 12 Israa'el wajjin Iraan gaggeessite sababa nukulaara kanaatiin ijooni wanta dudduuba jiru kan biraa yoo beekuu baannillee ifatti wanti nutti himame wanti biyyoota kanarraa dhageenye Israa'el yaaddoo nukulaaraa Iraan qaba jettee ka'uu ishiiti. Kun garamitti deema jennee yoo ilaalle amma dubbii kana Ameerikaan akka salphaatti waan ilaaltu miti. Tiraampi gara waraanatti gara leellaa gaggeessutti kan isaan deeman jechuudha. Kanaafi wanti gara fuulduraatti deemu maalidha? Iraan sagantaa nukularaa kana tariitii gara dhaabutti deemte kanneen jedhan jiru. Sababni isaa Israa'eliin dhiistu Ameerikaa Tirampis akka salphaatti dhiisu. Yoo danda'ame karaa waliigalteetiin Iraan dubbii kana sagantaa nukularaa dhaabdee qoqqobbiin irraa ka'ee gaaraantii yookiin immoo wabii Israa'elifis Ameerikaadhaafis kennite sagantaa nukularaa bifa nagaa qabu bifa to'atamuu qabuun gaggeessuu dandeessi kan jedhan jiru kana fakkaata jechuudha wanti Iraanii fi Ameerikaa fa'a. Egaa dhimmi nukularaa kun erga oomishame waggaa 80 ol ta'eera. Akkuma sodaa yaaddoo nageenyaa addunyaa ta'etti itti fufee jira. Egaa marii keenya gara cuunfaatti deemuudhaaf biyyoonni Ameerikaan yeroo sana Atom for Peace jechuudhaan qoodde biyyoota gara 30 yookiin 40 ta'aniif qoodde bu'aas akkasumas illee miidhaa geessiseera jechuu hin danda'ama. Biyyoonni baay'een fedhii lammanuu qabaachuu nageenyaafis itti fayyadamu wal'aansaaf qonnaaf itti fayyadamu dabalataan immoo boombii gabbisuutti kan deeman jiru. Sababni isaa olaantummaa qabaachuu barbaadu waan ta'eef biyyoonni baay'een kan nukulaara qaban olaantummaa qabu dhiibbaa uumuu danda'u yaada jedhutu jira waan ta'eef biyyoonni baay'een fedhii gara sanaatti deemuu qabu. Akkasuma immoo yaaddoo nageenyatti wal qabatee ji'opolitiksii amma biyyoota ammaati kaastu fakkeenyaaf Iraanii fi Israa'el kaasuu dandeenya. Yeroo baay'ee biyyoonni wal ollaa yookiin walitti dhiyeenya jiran walii mazaanuu ta'uun isaaniitiif biyyi tokko yoo hidhatte biyyi biraas immoo waliin dorgomuudhaaf yookiin sodaachisuudhaaf yookiin immoo yoo haleellaan irratti raawwatame illee haaloo bahuudhaaf waan kana gara hidhachuutti deemu. Biyyoonni nukulaara hidhatan mataan isaanii akka waliigaltichaatti akka xiqqeessan akka hir'isan dhabamsiisaa akka deemanidha. Garuu biyyoonni kunneen Ameerikaa yoo fudhanne akka hedduun kan isheen guddifte waggoota 80 kana keessa yeroo 40 ol nukulaara galaana irratti yaaltee jirti. Kanaaf bu'aa fi miidhaan isaa akkuma jirutti ta'ee miidhaa isaa immoo yoo ilaalle fakkeenyaaf biyyoonni fakkeenyaaf dippiloomaasii keessatti Ameerikaan qooduu ishiitiif dippiloomaasii gaarii hariiroo gaarii biyyoota akka Jaapaan fa'aa akka Jarmaan fa'aa wajjiniin akka qabaattu qorannoon dhimma kanarratti akka babal'atu taasifamee jira. Akkasumallee to'annoon dhimma nukularaa akka addunyaatti hundaa'ee dhimma kana akka hordofu kan dhiyeenya kanallee Iraan akka biyya isheen seenne dhoowwite dhimma nukularaa irratti abbummaadhaan ejensiin anniisaa atoomikii addunyaa jechuudha. Akka to'atu biyyoonni akka gara sanatti hin ceene akka hordofamu taasisee jira. Kun faayidaa isaa ta'uu danda'a. Tarii wanti itti dabaltu yoo jiraachuu baate sumarratti goolamu. Akkanumaan ta'uu dandeenya. Ayyee daawwattoota keenya mariin dhimma kana ilaalchisuun mari'annee asumarratti goolabuudhaaf jenna waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffanna. Turti gaarii.